Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu torban kanaaf qabanne isinitti himaa an Caaltuu Fiqaaduuti. Godina Harargee lixaatti milishoonni leenjii dandeettii cimsannaa fudhachaa turan eebbifaman. Araarsoo Mahammad dabala. Milishoonni qaamolee nageenyaa keessaa irra caalatti uummatatti dhiyaachuun qaama nageenya uummataa eegu ta'uun isaanii ni beekama. Godina Harargee lixaattis dandeettii raawwachiisummaa milishoota kanaa cimsuuf leenjii marsaa lamaan kennamaafii ture xumuruun kan eebbifaman yoo ta'u, haala yeroo fi biyyaa beekanii nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuu gama dandeessisuu irratti leenjiin kun kan kennameef ta'u, qindeessaan leenjii kanaa fi itti gaafatamaan kutaa olaanaa bulchiinsa humna namaa fi loojistikii qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa kan ta'an Koomaandar Fiqruu Shumii fi itti aanaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Harargee lixaa obbo Abdii Waaqoo ibsaniiru. Milishaan kun wabii uummata Oromooti, milishaa Oromiyaati. Tanaaf dandeettii isaa kan cimsutu taate nagaa mirkaneessuu, olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti dandeettii fi gahumsa horate daran caalmaatti gabbisuu danda'a kan jiruun xiyyeeffannoo olaanaadhaan leenjiin tooftaa loltummaa kennamaa ture. Haala nageenya godina keenyaa fi akka biyyaatti jiru kana giddu galeessa godhatame caasaa milishaa kanaan ala leenjiin kun yookiin dhimma nageenyaa kana galmaan ga'uun hin danda'amneef caasaa milishaa kana yoo jabeessan, yoo nachiisan, yoo muuxannoo tooftaa loltummaa kennaniif loodii gama nageenyaatiin jiru kana qaamolee nageenyaa keessumattuu poolisiis ta'e humna riiformirraa hambisuu sila danda'uuf kanarratti xiyyeeffatameetti milishaan kun akka leenji'amu kan taasifamee fi leenjiin kunis tooftaa loltummaa dabalatee mata duree garaagaraa irratti kennamaa fi kan ture ta'us himan. Milishaan kun waan keessa turerraa kaasee ilaalchi sammuus fi xiinsammuunsa akka jijjiiramu. Inni lammaffaan dambii milishaati. Dambii milishaan beeku taanaan mirgaaf dirqama isaan beeku. Waraanni tokko immoo irra caalaan isaa mirgaaf dirqama isaa yoo beeke hojiitti kenname sana galmaan ga'uu sila danda'uuf kanarratti dhaabbanneeti dhimma dambiif milishaa mirgaaf dirqama taasisaa illee kan leenjisaa turre. Sirna eebbaa kan irratti kan argaman ajajaan qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa Komishinara Gargaaraa Wanduu Axnaafuu fi bulchituun godina Harargee lixaa adde Ikraam Tahaa akka dubbatanitti filannoo marsaa torbaffaan rakkoo nageenyaa tokko malee akka gaggeeffamu imaanaa isaanitti kenname naamusaan bahuu akka qaban dhaaman. Humni kun nuuf dhiisaatii godina keenyaadhaaf dhiisaatii Oromiyaaf dhiisaatii Itoophiyaadhaaf gaadha. Kanaaf akka leenji'aa turretti ammas aanaa keenyatti gad waggaa bobbaalu dirqama dhufuufummaa qophii ta'uu nurra jiraata. Leenjii loltummaa sirriitti leenjitanii jirtan, naamusa irratti sirriitti leenjitanii jirtan, siyaasa irrattis hidhattanii jirtan, keessoo keessanis wal qulqulleessanii jirtan. Kanaaf ergama guddaa akka biyyatti nurra jiru nageenyi godina Harargee lixaa keessatti bahaa lixatti kaabaa kibbatti rakkoo nageenyaa tokko malee filannoon keenya akka gaggeeffamu gochuudhaaf isinirra amaanaa guddaatu jira. Milishoonni eebbifaman dubbifne tokko tokkos ergama isaanitti kenname bahuuf qophii bal'aa kan taasisan ta'uu dubbatan. Waa hunda ol of taanee jechuun uummata keessatti gabbuunee uummata keenya jajjabeessinee leenjiin kun karaa nagaatiin akka xumuramu godhuu qabnaa jechuu barbaade. Qophii bal'aa taasisuu qabnaa jechuu barbaade. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu torban kanaaf qabanne xumurreerra. Qophiilee poolisii afaan biroo waliin turtii gaarii.